Yooyaa shama akkam jirtu hordoftootatti barnoota ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra. WhatsAppii keenya akkamiin iimeelaan banatuu dandeenya? Yoo duraan banannee lafaa qabaannellee kan duraanillee akkamitti iimeela irratti guuttatuu dandeenya? Isteeppii baay'ee salphaa ta'een bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma beekamu WhatsAppiin duraan lakkoofsaan malee iimeelaan banatuun hin danda'amu. Garuu amma iimeelaan banatuun danda'amee jira. Akkamitti kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Barnoota akkaan nama hundaa'u barbaachisu jechuudha. WhatsAppii lakkoofsa yeroo bananne lakkoofsisu yeroo cufame ni dhabna jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo biyya namaatti WhatsAppii lakkoofsa biyya namaatiin bananne biyya keenyatti yeroo galle koodiin ni jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Lakkoofsa san dhabnaa WhatsAppii keenyallee ni dhabna jechuudha. Garuu amma booda eega iimeela kanaan bananne jechuudha WhatsAppii keenya dhabuu hin dandeenyu jechuudha. Namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatan baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa akkasumallee gara peejii Facebook Oxygen Media Networkitiin kan nu hordofaa jirtanillee follow godhuun maatii keenyatti dabalamaa. Amma kallattimaan gara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jirra. WhatsAppii keenya akkamitti iimeelaan banatuu dandeenya? Kan duraan banannee fi haaraallee yoo banatuuf deemne akkamitti irratti guuttatuu dandeenya? Isteeppii baay'ee salphaadha. Bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Nafaana bu'a. Viidiyoo laayik godhuun eegala. WhatsAppii keenya keessa ni seenna yeroo tokkoofi. WhatsAppiin keenya haala kanaan nuuf bana. Eega akkanatti WhatsAppii keessan keessa seentanii tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Asirratti gadi buutanii settings bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Profaayila WhatsAppii keessanii keessa eega seentanii gubbuma kanarratti jechuudha. Isuma tokkoffarratti isiniif dhufu kana hordoftoota kiyya akkaawunti ka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Qabxii baay'eetu asirra jira gaa har'a kan irratti xiyyeeffannu jechuudha. Akkamitti iimeela keenya irratti guuttanna kan jedhuudha. WhatsAppii duraan banannee jirru haala kamiin iimeela irratti akka jijjiirratuu dandeessanii isin barsiisaa jechuudha. Kanaafuu asirratti iimeel address ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Yeroo tokkoof kilik irratti goonaa jechuudha. Iimeela irratti eega cuqaastanii haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufaa jechuudha. Add your email jedhee haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa jechuudha. Iimeela kan kee add godhii nuun jedha jechuudha. Akkuma argitan jala kanatti illee jechuudha. Fakkeenyaaf iimeelli isin asirratti guuttan kuni yeroo lakkoofsi sun isin jalaa cufame yookaan namni isin jalaa haa godhe jechuudha. Iimeela kanaan salphumatti deebifattu jechuudha. Yoo iimeela kana irraa hin qabaanne WhatsAppiin keessan isiniif deebuu carraan isaa baay'ee dhiphoodha jechuudha. Baay'ee dhiphoodha jechuudha. Kanaafuu iimeela kana dursitanii yoo irratti guuttatan abbaan fedhee haak isin godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu amma kallattii maaniin iimeela kiyya irratti guuta. Iimeela paaswordii isaa beektan isa sirrii otoo qubee takka hin dogongoriin kan itti fayyadamaa jirtan bilbiluma keessan keessa kan jiru irratti guutuu jechuudha. Email bakka jedhu kanarratti ni guutuu jechuudha. Nama emaila kiyya ittiin guuta haaluma isin argitan kanaanin itti guutaatiin jira. Nama emaila kiyya kun haala isin argitan kanaan itti guutee xumureetiin jira jechuudha. Kanaafuu sana booda maal gootanii asirratti gadi buutanii next ni jirti. Next bakka jettu tana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu next cuqaasna amma. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Verify your email nuun jedha jechuudha. Iimeela keetiin verify godhii nuun jedha. Koodii dijiitii 6 iimeela kanarratti siif erginee jira nuun jedha jechuudha. Kun akkuma argitan iimeela keenyallee jalatti nuuf kaa'ee jechuudha. Nutti argisiisaa jechuudha. Kanaafuu asii deemnee jechuudha iimeela keenyarraa koodii fudhannee dhufnaa jechuudha. Iimeela amma asirratti itti guunne kana maqaan iimeela keenyallee kun gubbaa kanarra jira. Iimeela kanarraa deemnee koodiin amma nuuf ergamee jira. Koodii san deemnee achirraa fudhannaa jechuudha. Yoo koodiin kun isin qaqqabuu baate irra deebitanii gama gadii kanaan send new code bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha. Koodii haaraa nuuf ergii jettanii jechuudha. Sana booda koodiin haaraan isiniif ergamaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa nama iimeela keessa dhaqeetiin kallattii manas keessaa bahee jechuudha. Iimeela keessaa koodii fudhadhee isinitti deebi'a. Nan deebi'a na eega. Kallattimaan iimeela keenya keessa yeroo seenu jechuudha. Haala kanaan WhatsApp verification code jedhee jechuudha. Haala kanaan mata duree kana qabatee iimeela keessan irratti isiniif dhufaa jechuudha. Amma koodii kanaas keessaa fudhanna jechuudha. Yeroo irratti cuqaasne haala kanaan nuuf banamaa jechuudha. Kanaafuu maal gootan hordoftoota kiyya yeroo inni haala kanaan isiniif dhufe jala kanatti gadi buutanii koodii kana jechuudha. Koodii dijiitii 6 kana asirraa kooppi godhatanii jechuudha. Yoo barbaadan gubbaa kanarratti illee ni jira jechuudha. WhatsApp verification code ka jedhu jalatti koodii dijiitii 6 kana kooppi godhattu jechuudha. Sakandii
takkaaf quba keessaniin haala kanaan gadi qabdanii kooppi bakka jedhu kana cuqaastanii kooppi gootanii jechuudha. Sana booda kallattimaan WhatsApp keessan keessatti ni deebitu jechuudha. Bakka amma reefun tana inni koodii isin gaafate sanitti yeroo isin deebitan haala kanaan isiniif jira jechuudha. Kanaafuu maal gootanii koodii reefu achi kooppi gootan san asitti guutuu jechuudha. Yeroo koodii asitti guutan maal gootan hordoftoota kiyya jala kanatti gadi buutanii verify bakka jedhu kana cuqaastanii verify gootuu jechuudha. Kuno haala isin argitan kanaan amma verified naan jedhee jira jechuudha. Email kiyyallee gubbarratti ol naa baase verified naan jedhee jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha email keessan irratti guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf email kana yoo kan biraa itti jijjiirratu barbaadan jechuudha. Asumaan jechuudha mallattoo qalamaa tanarra yeroo tokkoof cuqaastanii jechuudha. Email biraa itti jijjiirratu ni dandeessanii jechuudha. Yoo irraa gubuu barbaadanillee tuqaa sadeen kanarra dhuftaniituma jechuudha irratti cuqaastanii sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan isiniif dhufa remove email bakka jedhu kana cuqaastanii remove irraa gootuu jechuudha. Nama irraa remove godhuu fi irraa qayyarullee waan hin barbaadiniif irraan deebi'aa jechuudha. Haala kanaan jechuudha WhatsApp keessan email keessanii karaa isa sirrii taheen jechuudha haala kanaan wal qabsiifatu ni dandeessu jechuudha. Hordoftoota kiyya akka hin dogongorre hordoftoota kiyya sirriitti na hordofaa jechuudha. WhatsApp keessan keessa seentanii jechuudha namoonni dafee baroomsi hin galleef ni jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu yeroo dura WhatsApp keessan keessa yeroo seentan tuqaa sadeen kanarratti kilik gootu jechuudha. Sana booda asirratti gadi buutanii setting bakka jedhu irratti kilik gootu. Sana booda asirratti dhuftanii account bakka jedhu kanarratti kilik gootu. Ammallee asirratti email address bakka jedhu irratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha asirratti email akka itti guuttan isin gaafataa jechuudha. Kanaafuu email keessan isa sirrii kan itti fayyadamaa jirtan itti guuttanii sana booda koodiin jechuudha isiniif ergama next yeroo isin cuqaastan jechuudha jala kanaan next ni gootu. Koodiin dijiitii 6 email sanirratti isiniif ergama. Email sanirraa koodii san fudhattaniiti bakka duwwaa kanarratti guuttanii sana booda jala kanaan next ni jirti next ni gootanii kallattimaan bilbila keessan irratti wal isiniif qabataa jechuudha. Email keessanii fi WhatsApp keessan guutummaan guututu wal qabsiifattanii jirtanii jechuudha. Haala kanaa WhatsApp keessan harkatti galfattanii lakkoofsi kiyya na jalaa cufame lakkoofsi WhatsApp kiyya na jalaa cufame WhatsApp kiyya irraa hordoftoota baay'een qaba akkamiin tajaajiltanii mataa dhukkubsatuun hin jiru jechuudha. WhatsApp kiyya biyya alatti banadhe yeroon biyyatti galu lakkoofsa na gaafate akkamiin godha jettanii kan nama gaafattan amma booda gaafii tokkollee nama hin gaafattanii jechuudha. Haala kanaan sirreeffatu ni dandeessuun isiniin jedha hordoftoota kiyya. WhatsAppiin akkuma beekamu waa baay'ee nuuf gadhiisutti jira jechuudha. Bara 2024 kana keessa waa baay'ee gadi nu dhiisuu deema. Waan haaraa dhufe hundaa'u walumaan kan barannu ta'a jechuudha. Kan isinirraa eegamu chaanaala keenya subscribe gootanii yoo nu hordoftan waa baay'ee asirraa kan argattu ta'a jechuudha. Akkuma argitan kanaan hordoftoota kiyya settingiilee baay'eetu as keessa jira jechuudha. WhatsApp kana keessa settingii kana tokkoon isaa jechuudha maal akka ta'e jechuudha hiika isaa waliin gar fuulduratti kan waliin barannu ta'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo itti aanu keessatti illee hordoftoota kiyya two step verification ka jedhu kanallee haala akkamiin akka itti guutanii fi two step verification maal akka ta'e jechuudha bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Egaan hordoftoota kiyya baroomsa irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuu fi akka warraa barattan illee abdii guutuun qaba. Maarree hordoftoota kiyya isinilleen eega viidiyoo kana ilaaltanii xumurtanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane chaanaala kana subscribe gochuun maatii chaanaala kanaa ta'a. Akkasumallee viidiyoon dabalataa nama hunda dura wanti nu guyyaa guyyaan gadhiifnu akka ofii isaatiin isin dhaqqabduuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatina. Viidiyoon kunillee yoo isinitti tole like godhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumas viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'ee namu irraa fayyadamuuf share waliif gochuu guruppii adda addaa irratti share godhu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee hordoftoota kiyya namoonni chaanaala keenya lammaffaa hanga ammatti maatii hin ta'iniif jechuudha hoomii chaanaala keenya jala eega seentanii asumaan gadi buutanii dhuma irratti jechuudha chaanaala keenya lammaffaa subscribe godhaa ka jedhu kan Oxygen Media Network ka jedhu kunillee chaanaala keenya subscribe gootanii viidiyoo guyyaa guyyaan nu asirratti gadhiifnullee hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha. Chaanaalli kunillee chaanaala kiyya lammaffaadha. Viidiyoo keenyarrallee bakki isiniif hin galin yoo jiraate komentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Barnoonni har'aaf qopheeffanne hasumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.